Answered every problem we see around the world. Qoqqobbii viizaa tontoomuu diinagdeetiif haleella dippiloomaasiitiin Itoophiyaa tumuu ka jiru pirezidaantiin Ameerikaa 46 Joe Biden yeroo jalqabaatiif marii dhaabbata mootummoota gamtooman irratti argamuun haasawu tolchee jedhan rakkoo addunyaan kee jirtirra furmaata barbaaduuf waada kasee gameessi gan 78tiif dhiirsi Dr. Jill Joseph Biden Jr. addunyaan gamtoofiillee jabeeffachuu waliin hojjechuu qabdi jechuusa BBC'n gabaase rakkoo jijjiiram haali qilleensaa gaagam waraana mirgilmaan namaatiif diimokiraasii irra jabaatee hojjechuu hamurtees jaarsi kun waqtii yookaan yeroo dhimma Afgaanistaan keessa ba'u loltoota isaatiin qeeqama jiruuf waliigaltee humna waraan galaan irra laalchisuun Firaansii walquuf hin qabne haasawu tokkummaa faarsu dubbachuun isa ajaa'ibaa jedhan. President Biden spoke at the United Nations General Assembly focusing on the pandemic, on climate change and his path forward. Ijaarsi diimokiraasiitiif dippiloomaasii biyyoota addunyaa akka deeggar Khaymaa Bijoyeen addunyaan akkaataa kanaan dur ta'een beekne wal dhufte waliin hojjechuu qabdi jechuusaa miidiyaaleen gabaasan garaagarummaaf wal dhibde feetee qabaan biidaandi guddinaaf nageenya irratti argamtu hamuun gargaar jedhu qondaalii mana diiqoon baasii jijjiiram haal qilleensaatiif godhamtu Trump gaafan qabatu dhoowwatellee bara 2024 irra jalqabuun dachaan dabalaa jedha kanaafillee $1 biiliyoona 11.4 ramaduusaa dubbata Itoophiyaan armee jirtu moo jirtu wanni beekam tokkollee hin jirtu. And as we close this period of relentless war, we're opening a new era of relentless diplomacy, of using the power of our development aid. Rakko biyyi Itoophiyaa kee jirtu furuuf hagdhumaatiin qabsoomni jedhe Joe Biden waraanni akkii kan qabneef garee walloluu jirtu lamaan jechuun TPLF fi mootummaan biltsiginnaa torbaanota keessa waraan dhaabu maannaan qoqqobbii dabalata furguggeessa biyya sanyaachis jechuun isa yaadata. Haasawi Biden koomidiyootaan hoogganaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Manuel de Oliva Guterres DC'f Beijing ilaalchisuun dhageessiseef waan deebii hin fakkaataa jedhan. Waraan olola harmaan dur baratameen beenne Chaayinaaf DC jidduu deemuu jirjechuun dhiyootan ka dubbatu Guterres waraan baay'ee hamaatiif to'achuun nam rakkisuu warrumni qab hallamaan jidduu godhamuu jirjechuu Al Jazeeraan gabaase Afgaanistaan gad lakkifne ba'uun kee murtee sirrii hajar jaarsi rarraphilichuu Ameerikaa harka qabu kun Biden abbaan barbaadu mufatullee murteen teennif jechuun kor UN 76 kanarratti addunyaatti mee jedhu gabaas ba'uu jiraniin Joe Biden guyyoota muraasa keessatti Itoophiyaa haleellaa qoqqobbii dhibii waraanuu akka noolle dubbata. With the wind down of the war in Afghanistan and